dubartiin hin jira jedhe amma karaa qallaalii isa birriin kan isin fakkaatu. birrii tara kana keessaa naafachaa jirti. Maal jettan? Haadha birriin kan isin fakkaatu. Nama birrii gad hin fakkaatu tun hattu. Sagalee nama birrii fate hin fakkaatu doktora yaa. Birriin tana miti tanaati miti. Kana miti tanaati miti. Inde? Tun haadha birriiti miti bakka dubbiin gara laafoo jira dhuga. 100% dhugaa dubbiin. Santii miti birriin. Birriin kan isin miti. Haruun. Oo. Sagaleen dhama nama waa gatee qabu waa takka sagalee gogaadha kun. Hattuudha kun. Imbooti bar dhuftee isiin dhuftee imbooti amma sagalee hedduu jira. Mee kabootu sani dhageessi. Koitu kijiba na karta me eegee amma akkasii bootti hojiin keessatti kolfiti. Beerri waame karata garra waame qabeen waa'ee beeraa kan. Ati keenuun dhageessin obboleessa keenu sagalee dhiiraa dhaga'uun jaaladhooni. Keessi qofa. Gara laafa birrii meeqa sila birrii. Ani waan birrii Itoophiyaa kuma 300. Asli. Birrii Itoophiyaa kuma 300. Wallahi ani waan naan jedhe tokko wayii. Ati nama minaan jedhe gowwaadha. Ati gowwaa kakeetiin jiru naan jedhe nu dhiira kurree cabsinee ittiin dhugaa turre ittiin dhugna kurree jilbaa cabsinee nama keessaa fudhanne maqaa dhiiraa sin na nyaate naan jedhe. Maa birrii galchita jira. Badahattu jedhi. Obboleessa kee tokko na sin jira. Wallahi maqaa dhiiraa situ nu nyaate naan jedhe. Harun. Ati asdura dubartiin simitee qabda. Asdura dubartiin simitee jaalala keessatti. Abboon hin jaalala intala jaaladheen qabu. Bakka egaa waan jaalatini ati nama maaseta qabu rabbi maaseta sirraari qofbirii sitti fide nyaata abbaa jalisi. Wallahi akkamitti umrii kana ga'uutti dubartii jaalalan kennin ati. Umrii kana ga'u geettee akkamitti dubartii jaalalan kennin agamma. Yeroo biyyaa jaaladheree sanii wal tarreessiin hin yeroo masa illee haa ta'u miidhamtee uumama kee keessatti jaalalaan miidhamtee. Kan jiru dhiis gara lafaati. Waa'ee jaalalaa irra jiru jaarsaa. Dhiis jaalalaa irra jiru amma. Ati amma ati Haarun amma yoo intalli dhuftee viidiyoo baatee kuni mallakiyyaa viidiyoo kiyyaanaa dho'isi akkuma ta'e amaanaa waa'ee isii dho'isite kana ati akka amaanaa dho'isitu hin beeyti isiin viidiyoo yoo isiin as baatee sibiratti jechuudha sibiratti ummata irratti miti sibiratti viidiyoo baatee yoo isiin mallaqa kana fudhatin ati ispoonsara sii taana mallaqa nyaadhu yoo rakkinni dhufe ispoonsara sii taana ummata akka rakkoon jiru kuma 300 sirraa qaban. Abbaan birrii inni sirriin argame intalli barbaadamtee qabamuuf. In barbaanna in kafallaqa shii hojjetan dowwori ummata akka yaaddain yoo abbaan sirrii dhufee viidiyoo bahee mallaqni kiyya kana jedhe yoo isiin hin dhufin namni lammata dhufu mana doktoraa dhufee viidiyoo bahuu qaba. Sigalee? Yoo isiin kophatti viidiyoo waraabbatte yoo isiin kophatti viidiyoo waraabbatin amma booda immoo namni biraa mallaqa kiyya yoo jedhe mana doktoraatti dhufee bakka namni kuma meeqa laalutti viidiyoo bahee mallaqa kana fudhata. Akkasimi? Akkas. Yoo akkas hin ta'in mallaqa nyaadhu uummata akka rakkoon hin jiru. Yoo akka gara laafuu yoo inni mana kana birrii nyaadhu gaafa namni mana kana dhufee birriin kiyya jedhee milikkata hime kuma 300 sirraa kafallaan. In kafallu maa rakkoon hin jiru sun. Ammallee immoo yoo akka gara laafoon jedhee mallaqatti waa godha dhufee gadhu itti qaraasisis dura. Wakkaltu alallah isan taanaan. Mucaan kun ammaa nyaatu dhiisa abbo. Gaarii qaba. Mucaan kana fuula Itoophiyaa qaba nyaatu dhiisa ammaayyoo. Gaafa abbaan argame irraa kafallaa akkuma jettan dan. Goone dhibbaan dhibba. Abbaan viidiyoon dhuftee mana kanatti yoo dhufte hin kafallaa yookiin kottu amma fudhu yookiin mucaan haa nyaatu. Mana market dhufe video. Ani kana hundaa dhiisee yoo godhe ammallee takkitti wanni an ummata keenya sin gaafa dubbiin ustaazaallee dhugaa muyyattii yoo edana yookaan boru ganama dhuftee birriin tuntii yaaruun jettee na bira gad dhaabattee ani san suuraa isii argee haasa'e an gaafas waan akkana lakkoofsa keenya an dubbisnaani walaa barru kaaqashti yennaan si barachuun kiyya leesh na barbaachise leesh na fayyada jette. Osoo gaafas achi na baratte sila akkas muyyattiin tuni waan achi keessatti makiinaa keessatti dabarsinellee makiinaa keessatti ol kayatee akkana viidiyoo waraabdee homaa himtee waa hundaayyuu ragaa hundaa himteerti.
amma viidiyoollee sirriitti siillee laalee na birallee viidiyoon illee beekeera isima haadhaa yoo taate anillee akkasitti nama ijana hidhanii miti daarektii haadhuma qaati haadhuma birriitti dhufee na gaafate gaafa sani abbartee lixxee akkana siin jedhe akkana naan jettee jettee sanillee ragaa hundaa waan anyaadhe dhira siin baramma Haaruun amma maal nu rakkise beektaa atama miidiyaa kanaan afaan waliin beektu atama nama haqaa ta'utu ummata kana dhadhaabee ummanni akkatti afaan banee as taa'aa jira baroo waan si bira jiru san dhaga'uu fedha malee namni amma mucattiyyuu beekuun fedhu hin beekami. Namni amma wanni as taa'uuf waan mucattiin naadhoo si san beekuu fedha namni amma doktora illee saniif taa'aa jira na fakkaata. Amma nu bakka isiin bulte barbaada. laa ilaaha illal maal abboo eebii nama akkana wal baasu jaalata namni eebii waan gaarii dhaabar. Nu bakka isiin jaalatu kattee bulte san baruu feene bar. Birri yoo fudhattee rakkoon qabu saritti hindu. Ummanni barma Haaruun bar ummanni mallaqa rakkataa. Ummanni singalle. Ummanni singalle baratu ummanni mallaqa miti bar na sattarii san barbaada ummanni bakka na sattarii san fedha bar. Jiruu isii gaafuma deemtee baatee dinjaatu. Ummanni badaa bar. Sattariin jedhamoo. Sattariin jedhamoo. Yee. Ummata keeriin dalagatiin jedhu. Okay. Ayye Harun, ati maaliif iyyuu isin bakka siif hawwaasaftu geessitee fi viidiyoo irraa waraabbattee hin deebitu. Bakka isin himtuu sin looksuu si ergitee. Hindi barsa. Kottullee isin hin jennee fidiiti. Maal jettan? Bakka isin jirtu geessitee fi viidiyoo waraabdee deebi'uu hin dandeessu. Hin danda'agaa sanillee naan jennaan sii fidaa. Amma ilaa qaldii miti. Amma ati wanna kophaa jedhamu tokko hin jiru yoo nama sadi ragaa haqaa nama sadi uf waliin oofin safety keetilleef gaarii miti bakka isin si waamtetti hin deemina atam si tumsiifti. Hin dhaqu ilaa. Si tumsiifti. Hin dhaqu waa tokko hawwadha dubbiin qaldii miti dubbiin kuni warri baay'een isaa namni hedduu akka abbaan beeka addunyaa tanarra waa hunda beekumsa ani isin gorsuufi miti isin caalallee hin beeku. Na argiillee nama jala akka hin taane dubbiin takka rabbi yuumee na argiifi na argii dhabiifi yookaas fidee birri tana ani akka birri argee miidiyaa ol baaseen yallaa bakka miidiyaa irra beeksifnaan hin dirqama hidhee itti mirqaaneera ol bakka beekamtii namni itti argata maalii jenna ummanni beekamtii ittiin argatta fooloo ittiin argatta hidhee namni olii gadi waan fooloo hidhee guddisullee fooloo yoo taate wallaahi billaahi rabbii laman taane kakadhe amma salaata gayaaniin salaatuuf deemaara narraa kaafadha nam tokko natti na jamin garuu waa takkitti namni wallaalillee hin jiru xiqqaalleen guddaalleen dayyuusa jedhee namni waan arge haasa'u narra rabbii keetii walit dhufatta san rabbii walit dhufanan ani haqiiqa rabbiititti abboo mucattii tana birrii irraa fuudhee amman asii illee dhufee nama gurguddaa waliin hin taasise nan dhokkinaa hin fixadhee bu'aa. Dhaageeffatu qay. Afaan daa'imaatiin si qabadha. Ati eenyummaa kee nama tokkottuu explain godhuuf nama tokkottuu waa'ee kee himuuf hin rakkatin. Bakka ati qulqulluudha. Abbaan fedhe akka fedhetti si haa beeku. Ati qulqulluudha nama miidiyaa kana waa'ee ofiitti manii kuufan. Akkanamaa nyaanni alzi arrabsu. Namni akkanamaa nyaanni ati sirrii jirta. Wallaahi akka dhugaatitti. Ilaa waan jedheef qaba amma narraan baaftanii narraa takkitti baasa narraa takka baasa ilmi namaa wanni balaan gabbuutee namni jireenya dadhabee kubsii takka bitata dadhabee qonqoo kara du'aaruufi wama ofii dalagaaru kanaaf mucattiin hin balleessitee miilafarraa jaarsuuf yaa balleessitu haa gubdu an bakka jecha namaa yookaan quraana rabbii wayitu hin gubne meettiin wanni ilmi namaatti jiru hundinuu iyyuu kanuma an hin beeku haa wallaalu haa miidiyaa fayyadamullee haa dhabu waan fedhellee haa ta'u garuu iyyuu duniyaa tana maaf galchite yookaan ammoo maaf galchite abbaan fedhellee gaggara galee haa fincaanu yoo galchellee ka anaa kawaastinaa naa ta'u dhadhaawaa isin himuufi miti aadatiyyaaf abbaa kiyyaa miti harki qubni mirgaa qubni bitaa quba mirgaatii waasiin ta'u qubni kun quba ofiitiin na kaasii na dhaabedha guyyaa qiyama tiktookii kanaa maaliin daladde irraa rabbi na gaafata tokko irraa rabbi na gaafata an viidiyoo irra baay'ee maxxansuuf itti himta kaadiraama 5,500 argee abbaa irratti barbaadaa ture mucattiin irraa fudhatu iddee taane tiktook irra dalayte. Fooloo yoo barbaadde fooloo kan kee boollaan bu'u an fooloo waan jedhamu iyyuu irraan beeku gastii yoo akkatti tuqatanii ol seenan hin beeku an. Tilama harurii ati maal ol daree ati birrii argite namatu iyyuu jettee kootu fudhu ennaan lolaan jiru doktori maal si goone maan ullolta.
هارون نمني ميديا كنا ردي برا كجاري ولا رب صابر هارون يجي قوي ما يدري أنا فاهم هارون أما نتنامني كم صديقون قد اسم باسا وجيا باتن اسم برانجيرو قد أتبري أرجعتو اسم برانجيرو نوتي يمتى اتبار باراير كبرني كده كبرات كارجسي كفراتو لنامتي نما نقول ترى نتسيجراتي فتاير والله تبغى تجارة كنادي والله أصلي الفات أصلي أصلي أتلي ربيني والله ربين جزاهن كي الدنيا كرت سيادة وهدونا ما اللي كير اللي دلقتارتا لولامي بنتي لولا فكات مالي هاسو مكية توكان لولامي دبين كولا غوران برسوداني لولامي لولي كيافي دبين كيا ولي سي قالوا دبي أن تكفى بري كان هنجلشا أما ساعتي أما كان تجا باسم يتي فيديو نفيد قام سير واجر بوليسات فيديو سلا واجر بوليسات تنكنا بري تن أمبينيا تورا isinya cuy andeni nama fakenya na ranjirta kamata kiyat wallahi fude birri tananu firrata namni na beku tanamni na akenne birri nama na rajirtu birri kuma lama wi na rajirtu fude birri tanan bakka cufo sojede dan dayalle garu birri nama tanan rajirtu tan fude harun bekan afani sikam na beita harun ati wata kiti wallalte ma harun zaman amma kana bekumti argatum bareda harun jirenya lef bareda kara garin atamma kara garin karaa nama haqoomatiin beekumtii argatte anuu yomma follow si godhee jira maaliif nama gaari'ati yoo gara gaarummaatiin beekumtii argatan uummata kara koon qabu beekumtii argachuullee follow si godhullee homaa rakkatiin homaa sin dararin si galee wani namaallee koomantiin namaallee homaa sin dararin ati follow sin jijjiirin koomantiin sin jijjiirin jechi namaa sin jijjiirin namummaa kee qabdu ijjannoo kee qabdu duraanitiin deemi sigale wanni si dararu tokko hin jiru mallaqa ifaan ifa galchi yoo ifaan ifatiin fudhatin mallaqa bakka seeraa geessuu dandeetta biyya seera jirta sigale akkuma atu jette kana wannummaan si dararu tokko hin jiru wannummaan yoo beekumtii argatte immoo maashaallah beekumtii argatu hin jibbin maal beekumtii garagaariin argatte namni nama arrabse beekumtii argataa jira sigale uummata kara konko beekumtii argachuu Gaafi tokko gaafataara uummanni Haaruun. Gaafiin uummataa maali? Baasii keessatti wal argitanii yeroo isiin buutu sana yoo mallaqa sana argitu maafitti kennuu diddee. Lammaffaa irratti intalli kun lakkoofsa kan kee eessaa argattee si qunnamuu dandeesse erga birrii gattee deemte jedhaa jiru. Mee kana uummanni maal siin jedha? Maal jettame waan kana? maal jettame? Baasa keessatti wal argitanii ala isin buutu sana erga mallaqa argite maa itti kennuu diddee lammaffaa irratti immoo eessaan si argattee si qunnamte erga immoo birrii gattee buute kaate baasa keessa moo manatti wal argitan si bira dhufteen tallee barbaasa keessa buutee gizee isiin baato arguu dhabeetiin kenne baasa tokko walii yaabbanne gizee Abudabii isiin dhuftu anillee Abudabii dhufaaru baasa yaabbattee dhufaarte anillee baasa yaabbadhee ajimaan deemaarra osoma ajimaan deemnu ka ajimaanii baasni ka ajimaanii sa'aatii 11tti dhufa ka chaarjaattu jira sa'aatii san ka chaarji sa'a 11 jechuun sa'aatii 7 jechuudha sa'a 5 jechuudha sa'a 5 asii kana sa'a 11 dhufa sa'a san dhiibnee sa'aatiin nu baasa achi keessa jiru sa'aatii ganama bari'ee sa'aatii Itoophiyaa sa'aatii 1 yookaan ammoo sa'aatii 7 asiiti. Haaruun gaafii isaa ilaas gabaabsitu malee. Deebisaa fi jira. Laa dhageeka baasachi deemas deeme sa'aatii baasu liga deemnu maal goona inni ka jedhee ati eega isiin birrii gattee deemtee isiin lakkoofsa kee eessaa argattee himu si dubbiste baasa keessa tolirraa lakkoofsa fudhattamu. Mo ila la isin birri gatte bakka roolaati birri buuftee lixxe baasa biraa seente anillee baasa kaneemiyaatu igalchuu yaabbadhee dhufe isin inbox na gootee birriin tiyyaa naan jettee na dubbiste tiktookii keessan lakkoofsa kee naa ergi naan jette screenshot godhee isinii kennaam lakkoofsa kiyyatti erginaan ani obboleessa kiyyaa naa kenni birriin tuni tiyyaa an birri gatuun kiyya ana kunooti waan akkana jettee na as dawwalte lakkoofsa kiyya ergeefi jennaan maarra akkuma amma sagalee isinii qabu kana anaan dubbisiniiti
deemiti baaba Nuraddiin gadhiiseera baaba Nuraddiin hin dubbisi isa waliin haasa'e isa keessaan fudhadhu kootu miidiyaa irra sii kenna birrii fayyadna Harun gaafin siin galle hin jarjarin gaafin siin galle nambaruma kee isiin eessa argattee inbox sii gootedha gaafin jiru amma fooloo na gootee TikTok irratti moo maqaa kee akkamiin beeytee fooloo sii goote TikTok ergaati baaba Nuraddiin kennite beeyte an gadhiise viidiyoo waraabee okay walii galle achirraan argate jechuudha osoo baabatti hin kennin viidiyoo waraabee gadhiise kun olaala viidiyoo kee jala seenaa baqa nu gale deebiin deebi'ee jira tana deebii tanuma barbaadan sana Gaafiin keenya ati viidiyoo TikTok irra hojjechuu kan keen barre achirraa dhuftee koomentii jalaan keessaan si dubbiste lakkoofsa keenyaa ergette. Honyaadhaan. Amma maalitti murteessitarree? Miskiina wahii nama rakkataa jiru ilaalee haa kennuuf erga ofii nyaachuu dide gurbaan. Miskiina gargaaramuu qaba jedhanu mallaqa sana haa kennuuf. Erga nyaadhu yennaan didee wanti godhamu hin jiru. Miskiina gargaaramuu qaba jettanu akka Oromoo tokkotti. Ha gargaaramu jettanu birrii 5,000 wayitan ergaa fi miskiina gargaaramu. Ifa manii torkenna baasa jechuun mana wanni itti baananiini doktoras lee akkanaa goonu. Amma mucalleen xiqqoo keessatti beektan rakkoo qaba. Maaliif yoo jettanii fakkeenyaaf inni viidiyoo hojjete gadhiisee mucayyoon tuktukii isaa sanii fooloo gootee egaa fooloo goote lakkoofsa gaafattee fakkeenya nutti lakkoofsa ergeefi isiin immoo qalbii qabdi dubartiin nu caala qaruu ta'e beekta akka lakkoofsi isii mul'anne lakkoofsa kee ergi jetteeni lakkoofsa inni itti erginaan iniin achumaan fuutee himuun dubbifte dubartiin gaafa aslan himuun dubbisitu hin jettu badduu ta'uu beekaa ijoolleen dhiiraa kuni isin gowwaa waan taataniif beerri isin faarsiti malee odoo isin qarootee taatanii beerti isin faarsitu wanni himuun jettuuf beerri yoo badii wayii qabaatte yoo dhiira jijjiirte sharmuxummaa yoo beekamte hannaa yoo beekamte kijibaa yoo beekamte himoo si gaafatti lakkoofsa iboo osoo duute osoo buute sitti hin kennite kabootoomii ka waatsaappii wala daddaan kennite okay gaafa baalagee ta'uu dubartii akkamitti beektaa himoo qabdaa siin jette kalaas sharmuxa dubartiin sun achi boodan akkasitti beekuu qabdan soo amma akka goota mucaan hin nyaadhu jedhee miti habiibi mucattiini akkanumatti silaalteeti fayyaalessa ta'uu argitees nyaatuuf deemti jedhi mucayyoo yeroo hundaa dhafaatee bira seentee akkasitti rakkatu takka rabbillee irraa naman gaafatu agartee eega haati dhuftee haqa ofii fudhachuu diddee okay mucattiisan misraa mangashaa teettu san yoo gaafate rabbiin nu gaafatu maqaa gara laafotiin gara laafoo sadaqateedhaanii galchaaf haa yaalamtu ni dhibamtuudha yookaan inni immoo mee bakka kanatti an birrii miskiinaallee hin kenna ufii kiyyaallee wanni ani addunyaa isiitti nama jamsiisu jedhee soqadhaaruufillee akkuma argaartu kana gara laafoo miskiinaallee hin kenna sheekatti gaafadhee mi dubbii tana mucattiin tuni ati bakka reefi jetteetti dubartiin suudanii irraa ziirii hidhattee dhufti naan jetteetti hirrifadhe wanni akkana akkamitti haamennaan illaa sooba mucattiin ammoo noormaali is jedheera dhaabadhee waan argeef amane Siiriyaa bibi kana beekamaadha kana asitti beekamaa kan mana walitti naqaa jira akka afaan faallaa deebuutti. Munsii faara malee nuuf. Ana mucattii noormaali viidiyoo dhuftee na gaafattee kun birriin kee naan jettee guyyaa kennee fi guyyaa san keessa na bira dhaabbattee laalee jedhe nama sirnya qabu waliin dhaabadhee hin kennaaf. Bakka barsitti himne mucattiin qaamaan dhuftee bira dhaabbattee viidiyoo ati sii waraabaa yookaan namni tokko si waraabaa siif si asitti kennitu. Namni viidiyoo akkatti si waraabee yoo jedhe kenniif yookaan akkasiiti. Yoo isiin atta iskarbii fuularratti qabatte qaamaan dhufteetu ittiin kennin fuulli isii mul'achuu qaba. Fuulli isii akka kallachaatitti funyaan afaan maaskillee kaattee yoo dhufteen ta'u obboleessa kee dhagaye. Ati beerri miskiina sitti taphachuuf deemti. Ani jechuun amala isaanii sirriitti wal beekan paarkoodiin kiyyaaf kan isaanii wal keessa dalagaa. Ila laatti bilbilaa jirti gara laafoo buusee jechuun heddii bara. Maa mana kee jira mana doktora jiraani. Silezii Maaks illee godhattee dhufnaan hin ta'u. Huccullee iskarbii funyaarratti qabannaan hin ta'u. Hidhii irratti qabannaan hin ta'u. Kuni seeraatti maa doktora. Faaxee nuti lukkii beekan jechuun qunnaa wal safaraa oolla, gurdii wal safaraa oolla, bikkolaa wal safaraa oolla. Odoo amma taate yoo nagadaan dubbattu hin beekan. Sababa kanaaf
kuni muskila dhiironni nazala jirtan immoo dhiira gowwaa dhageeffadhu faaten distance dhiqattabaate ummanni amma taaraadaadha isin anumaa dullachatu fattan kana wallahi ani faate teessanirra daa'ima faate teessanirra aqlii fi aqlaa qabdu jalaa qabu hunda isii to'ani faate gaaf janaajjantan gaaf si lakkoosa waatsaappii si gaafattachumaan bilooki yoo isin tiktok isitti dhufte bilooki yoo miseejara leentee bilooki isin lakkoofsa imoo si gaafannaan bilookuu malee wanta kan dubbatin sababni sitti dabbaramuu deemti jaalala dhugaati miti distance dhiqachuu deemti mata gowwaa shamarran qalbii isaan qaban takkittiidha takkittii du'aa san immoo wallaalan kanaaf inni an obboleessa kiyyoo ka dhageetu ta'e sidan bee mucaa miliqe yaa rabbii kiyya buufte ilaala seeriitti dalayde itti qaraasite namticha suudaanitti itti qara'aa jira kana buuse wallahi Gara lafo. Ayyaada kam gaba beeyta? Erga akkaawwantiin isin jiraatee isin arga akkaawwantiin tiktaakii isiidha.